daa'imtu miidiyaa nageenyi san badhaadha fuula san jirtanii nagaaf yooyoon teenne sanaa geettu la jennu. Tunini qoomii artistooteenna saatii arganneef akka nuumi jechufatti yoo argannetti isanii dhiyeessina har'a itti fayyachaan ta'een tokko jennee jalqabne jira. Tan namni arnu isanii dhiyeessine artistii gameetti jajjabduu Boorana tadhalootisii gam liiban kanatti waan guddoo hojjette Booran lachuu keessa waan guddoo hojjette artistii teessan Qaallitti Waacillee yookaan Areera Gudoo isanii dhiyeessine akka itti suuq oomitee naan waliin tura akka isaan qoomii tanatti gammaddanii bashannantan ooma shakkiin qabna. Nu waliin tura isin hin jenne. Areera yooyya baga gara daa'imtu miidiyaa nagaan nu dhufte. Baga nagaan nu eddan Areera. Nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha isanillee daa'imtu miidiyaa waliin yooyya ammallee. Yooyya baga itti nu dhiyaatte. Atini qoomii daa'imtu miidiyaa tana qoomii artiitiin artii jalqaba taate. Artistoo Boorana tagam keenna kanallee jalqaba. Qoomii artii taa'ammoo daa'imtu miidiyaan jalqabattellee namni jalqabitti nuu dhiyaatsi. Akkas. Baga jalqabitti nuu dhiyaattellee. Baga isanillee faana dhuftanii sadarkaa kannaa geettanii istiidiyoo banattanii maal jettanii barattanii gaazexeessota naa taatanii ijoolleen muumata taatanii waaqa ulfaatu. Galatii waaqa ga'u. Dansa duuba arra. Ati nam artii tan keessa waan guddoo uummata kanallee hojjete artii tanallee guddoo dadhabe. Duuba yoo jalqabitti keeyyachaan teenta qaraan atiin eessa dhalatte eessa guddatte Qaallitti Waacillee ta'ee nusi. Qaallitti Waacillee. Qaallitti Waacillee godaanaati. Gar fuudhaatiin. Adooyyoo harooti. Adooyyoo haroo odaa qaaguyyoo diiduullee dhaddachaa. Akkaan. Warri jidda kana. Andur harrayyooti. Antaldayyo baasoo. Dhalooti kan keessa. Dhalooti riyya. Dirree arda uumachoo dhaladhe. Akkaan. Wagga lamatti asi gale. Addaan uumachoo kaasitti dhalatta kana reergoroo lafa yaa abbaan gadaa. Ubatu fiixeen Boorana achuma achi dhaladheen dhurtitti achi jirti. Fulaan nuti guddadha ammoo liiban. Biyyeen na nyaadhee guddadheellee liiban. Liibanum ta'a. Dhurtitti immoo areergooroo jirti. Areergooroo. An liibanuun beeka liibanuun jaaladha. Akkan. Dirree yoo lambulee sadii buluyyuu. Liiban yaadda. Yoo foolee liibanin suufiin hin danda'u. Waa guddaa tasaa. Atini. Keenya dhaqee. Babaan fi guddaan taa'ee hin galini naan jedhe. Ayyoo jilamaan baay'ee liiban yaada. Lubbuun hojii keessa hin jirtu. Haroon sabataa hin dandeenye. Baaba achi dhaqee warri liiban dhaqee jedhee. Akkana. Waan guddaa tasaa atini reefu yaayyuu jettee atini ani naadooyyoo harootii. Ati naad ijoollee agami. Naad ijoollee afuriiti. Akkana. Dhiirsadii fi dubra tokko. Akkana. Intalallee la fuudhan. Akkana. Digalota na fuudhan. Ayyee. Mucaallee la fuudhan. Ayyee. Qaangii guddaallee. Bajoollee lamaati. Akkana. Inni dubrum digalota fuudhan. Akkana. Kanatu waaqaamma. Ati nama koo guddisuu yoo. Nama kooyyuu guddisuu. Wanni badhaadha. Waaqa galata. Waaqa galata. Waan guddoo dansaa. Taaniin atini artii tana kee turte. Ani nodoo gisitiqaa holla kee deemu. Gudoo Waacilleedhaan maqaa Qaallitti kanallee dhiyoo baradhe. Maqaa gudoo Waacillee dibittadhanii qoqqootan ta'e dhagaye. Sun maleellee gaaf xiqqaa tokko yoo baattee katamatan dhufu televezyiinii irratti isi TV Oromoo itti uumamu. TV Oromiyaa. Achirratti viidiyoon tante tokko waraabamte arge. Viidiyoo sun yoom waraaban atartii baragametti seente. Artii gaafii seenareera dhiyaatu. Ayyee. Isaan dhuguma gaafa hidhaan keeyyan. Adoo dhalattanillee hidhaan keeyyan. Artii ani waggaa 14 na fuudhanii waggaa 27 akkasitti artii jalqabe. Akkana. Waan artiillee beeka jaliin qabna gaafas. Hin beekuyyuu ani immoo baadiyyaa keessa wadaadha. Abbaan kiyyallee akka malee wadaata. Mukaana hin sirban. Aadaan beeka artiin tuni miidiyaatti baatee uummata balballoomne malee artiin uummata jirti. Akka uummata jirti. Dhugaa waaqa. Akkana. Artiin uummata jirti. Ayyee. Artiin uummata jirtu. Abboomaan miidiyaa bahuu dandeenya. Akkasuma.
miidiyaa iyyuu hin qabnu baranee galee iyyuu miidiyaa hin qabu. Akkanuma. Saata baawwarra daqiiqa 30 nu kenna. Daqiiqa 30 OBN waliin aarsaan nu kaffaliin hin jiru. Biqila guyyataa amma wallee sirbaa malee sirbaadaa tokko namni miidiyaa irra baase. Dubartiin Booranaallee hin sirbitu. Waan faffaaye. Duraan hin barattu iyyuu sirbachuun beeku. Yoo sirbiti baadiyyaa keessatti sirbi loonii daati. Sirbi loonii daati. Yoo jilaa fa'a, yoo fuudhaaf heerummaa fa'a, yoo maqabaasaa fa'a achuma sirbiti. Amma miidiyaa haa uummata bal'aa haganga fuuldura bahanii sirban kan dhiyootaan garee tokko natti fide. Gama Boorana kanatti. Gama Booranaati. Ani beeketti dhufu. Nam Caala Sooriidhaan tokko bu'aa isa eebbisu. Caala Sooriiti. Caala Soorii. Aadaa turizimii baran seenu. Godini lamaanuu kan. Godinni Boorana gamaatii fi godinni Booran Baaleen gaafas tokko. Tokkochuun kan. Waggaa 30 dura jechuudha. 30 iyyuu duraaniti. 30 tokko lama akkasuma hin qabu fakkaatti. Yeroo anatti seenee jechuudha. Godini lamaan tokkoon waggaa lama moo akkas turru. Godinni gargar. Itti fufnee marti. Ani beekee itti fufnee obbo Caalaan immoo harti tan sattu hundeessi. Godini Booranaa lamaaniif. Godin Gujiiti qabe. Hartiin ta'e yeroo sun duwwaarra jirti. Gama keenyaa. Duwwaarra jirti. Miidiyaaleen hin jiru, hartiileen hin jirtu. Homaayyuu duwwa. Obbo Caalaan namartii barbaade ijoollee magaalaa keessallee nama wayii argate. Nam baadiyyaa haduufamaa ogumaan hojii aadaa sana guutumaan guutuutti akka garas gadhiyeessu. Ijoolleen dira shubbisfan dandeettii hartiin jaalatti malee waan mi'asii beektuuf waan aadaa kana burqaa qajeelaan ittiin dhumneef liqeeffamuufti. Amma Obbo Caalaan baadiyyaa deemee miilaan deemee barbaada. Yeroo sun karaan makiinaallee hin jiru. Karaan dirree walitti baasamoo yalee kunu maquma kana. Obbo Caalaan miilaan deemaa malkaa gubaa haga Waacillee, haga Borbor, haga Reergooroo dhugaa Obbo Caalaan miilaan deema. Namni barbaada. Meeshaa aadaan barbaada. Fulmaduun itti dhiitee bakka imala akkuma imala bulee qaba. Ji tokko fagdee yeroo nama akka saadaan quuqame. Fakkina garee abbootii gadaatiin alatti. Kanaaf suni. Adda deemu daasa kuna gamuun dirree bakka jiddu deemu nu jila taroo diimtu jira. Numa jila guyyaa gargar guddoo nuufate. Adanni nu deeffata. Yoo inni dhufan namoo kana deemu ta'uu beeka. Weelu hore in sirbullee weelu hore galgala kan godhan kan galmi jaaranii weelu bir dabarsan weelu tanam dargaggoo kore jaara gizee bir dabarsu naan kore dhanam makkamalee wadaa dalle in kore in dhaha Obbo Caalaan hartume jecha qafata gumitan keessa eenti waaqeenni naa kennaa jedhe ana kamalee daaddaa haarilee daaddaa gadi bu'ee sirbaa Obbo Caalaan yoo sun ta'e nallee gaafate nallee gaafate. Si fudhannaa seetaa jedhee waan inni na fudhatuuf ani hin beeku. Hin fedhu jedheen ilitti baasee lolaan nan jibbaan carrasa ta'anii diraggala. Barbaadee bulbuli taanii innillee na gargalchaa bilbilii hin jiru. Naayaa maayidhaan namni deemtu fa'aanuu diraggalamee. Obbo Caalaan kan fuudhee garartii kaanti nageesse. Harti akkanaan itti seenaan filadhee dhume. Itti seenaan jaaladhe. Wanni seenaa fi duudhaa dagaagina aadaa uummataati. Seenaa uummatichaa haadhu hatiif abbaasu. Seenaa fi duudhaa dagaagina eenyummaa keetii guddinni eenyummaa keetii dagaaginni sabaa mul'atinna sabaaf sablatteetii akka waan hedduuf keessa qabdi amartumaani hundaa'u dhiisee fuuluun garisi deeffadhe. Agarraartii kee jirtu. Namni ati gaafas garartii kan waliin dhuftanii namni amma tanatti yaadatu jira yookaan kan matan jiru arti gubbaa gamma jiru
Injir. Aye. Nameddu biftuun Oromiyaallee akkasumatti irra jirti. Isaanii mul'eenjee Adaamaallee Finfinneellee waan hedduu wandiyyeen faan warri mul'eenjiin jira. Gar Boorana kan namatti waliin hartii garantiin jira. Boorana kan namni waliin hartii eegalle hin jira. Galgaloo jiruu fa'a. Ayyee. Ijoolleen nameddu. Ayyee mina eenyufa warri sun amma hartii gubbaan jira. Warri sun amma hartii gubbaan jira. Ayyee. Namni jirallee. Abba galgaloo jiruun beeka. Ismaliin. Inni noon mataan isa hojjeta mootummaati. Itti fufuutti hin jiru. Akkaan. Galgaloon. Namni akkasuma waliin jiran namni itti fufuu jiru. Ijoollee dubaraa ta'a gadi namni lammi yala bahanii ijoolleen tun yeeshii nugusee fa'a abbaan baale ijoollee dhalattu asiiti isiin tun lamaan yeeshii fi taarika nugusee jedhanii isiin tun lamaan shubbistooti cimtuu biyyalaa jirti duraan duuba jirti naannoo Ameerikaa kanatti isiin namni gadi isiin namni lamallee gaadaamaa kan jiran isaan gaachan yeeshii Laggasaa illee ni jirta ammas. Yeeshii laggasaa jedhanii shawaa afaanisi asiin jirti. Taan immoo namni hedduun kan harcaa illee ni jira. Habibu Abdullahi illee ni jirti. Isiillee ijoollee daraati. As jirti. Ammayyuu miseensi kenna wanti godin Booran bahaa ta'uufi yurabbee waan waan guddoo dansaa. Tana arti tana ammoo sangaaf jalqabitti seentanii miidiyaan akka amma kan hin babal'anne meeshaan akka amma kan hin babal'anne wanni cufa akka amma tana kana agartee namatti toltu. Gaafas gisee artii seenta suni sirba hojjechuuf hagam rakkatan. Waan agarre jedhe. Ayyee. Sirbayyuu adoo jennellee bakkaan hin qabu. Bulutuuziin nama dabarsa. Bulutuuziin nama dabarsa. Awwaan kaanuu beeku istiidiyoo deemnee sirbi jillichaa kana inni hojjenna deemne Finfinnee. Yoo Finfinnee hin baanu Finfinnee iyyuu hin beeku. Heebbatti. Nageenya Booranaa yeroo sun guddoo hin beeku. Godin malee istiidiyoo sun malee. Ayyee. Finfinnee yoo baanu Shaashamannee itti agarramu. Shaashamannee tallee waa beeka. Eeyyoo. Akkuma deemu qorsii bal'aa balfate sinamii afaan gana Shaashamannee jedha. Finfinnee yoo geettee garteedha. Finfinnee yoo baanu qaallitti qalabatiin hin jiru. Makiinaan kaan gubbadee. Kaan jaldee. Didi kan taaksii namni jedhamu takka hin dhageenye. Makiina taaksii jedhamu. Taaksii jedhamu hin dhageenye. Didi taaksiin ada didi qasuu hin dhageenye. Taaksiin kaan jala. Tokko siliifa obbo Daala Dinqeessa guyyaa biyya isaati. Guyyaa bisaa moo? Labbati dhageettee makiinaallee jabbii qaba. Ilaalaa kan jala horii kaan. Allah Dinqeessa makiinaallee jabbii qaba dhageetti. Laalaa jabbiin takka jalooris. Echaa tortan. Akkanuma keessatti hojjetan. Akkasuma yaanaan fooqii yeroo bishooliin hojjennullee fooqii wayiitti korree liiftii baanee waa beeka. Balbaltii wayii dhufan akkan jedhati. Xaarri itti fumaan bana. Sirni dhalli waa harka qabanii namoota gibbintee dhufan. Tokko siliifa. Alla balbaltii la dhufamtee waba dammadee eelibanitiin nagaltan. Gurbaatar nyaaqattiin nagalte. Waba dammadee waaqa nagalchi liiban nagalchi qorsi liiban nagalchi dhimata qabadee boo. Finfinnee yumpee. Olee wanni ol deemtee banamtuufumaan. Nu actually na dabran yani yoonu gaddachaan mallaan ana aloo fuudhee inuu laala balbaltitu. Uumatiin koo ani aariifuun jiru naan koblo kanaanuu wanti dhufe. Dansa duubta rumxee yaadanii waan guddoo uummata kana hojjetanii guddoo uummata kana dadhabdanii sirba immoo artiin gaafas isaanii akkasitti itti jabaatanii barumsiin qabne. Akka irraa hawwanni cufa naman tolu amma tan fuula feesiilkii nam cufa oduu wal qabana boon akka nama hojjetan namni itti deemanillee sunii miti namsi geessullee namni iddoo argatta
sunum keessatti hojjettanii akka dandeettan tokko dhiibdanii haa ta'u uummata kana mul'ifte. Arra garuu artiin uummata kana maal fakkaatti? Artiin uummata kana akkam jirti? Takalee suniif jijjiirame arramaanii arti Oromootiif ammoo arti kan Booranaa walitti deebifne laalle akkam? Artiin ammaan tana loogoo yaati. Ayyee. Wanta akkin arginu annalee doon na duuba dhufe gulantaa kiyyaayii gulantaa haayoo isanii qucuuf na duuba dhuftan istiidiyoon isii dhugaa wali qabamarti aganta akkin arginu tuffar nageellee Booranaa keessa istiidiyoon dhaabachuun na waan baasaati. Uummati irdeebiya. Hatti na eeyyoo bocaalaan deemellee arti deemna uummati anam uummata taasifaman kan. Eeyyoo bocaalaan deemna hawaasni humna dhagaamti beeku akkasii hatti itti amaane arti suni namni kun osellee hin jiru. Namni isin dhugaafatillee hin jiru garuu waaqee aadaa dhugaa fi dhugaa waayilii waaqaan kunuunfamtii nu dhufti arri geettee hartiin dhalootiin aduuba dhufu. Kan dhaga bu'uura ta'e, kan daandii ta'e, kan karaa ta'e, na duuba dhufe sirbi birdabre, diraamaa tiyaateera birdabre, har'a tiktookii maanii hojjete, qilleensa gangaratti beekame, dhalootiin kan na duuba dhufe, har'a istiidiyoo balate, anammoo istiidiyoo dhaloota iyya feettame har'a. Haasawuun? An haasawuun kiyya abboo waaqee ulfaatutti uummata aan gammade na waliin akka gammaddan. Jeet. Kan gaafa. Waa baga waaqis gammachiisan malee. Anoraatu waaqee akkanuma nooratee ammallee tatanirra waaqee agarsiisa. Jaalatu waaqaa. Maatii dhaloo amma dansa. Dansa taanaan isaan argadhe. Dansa taanaan wanta akkin arginaan istiidiyoo banamte. Manum keetiitti qaayiteetti. Qaayitiyyaatti nageellee Boorana keessatti banamte. Anatti eegalee immoo istiidiyoo sanaa eegaluu. Waaqa galata. Waa guddata isaa. Akkan ata gamma sirbaa agama hojjettee video ta'u, audio ta'u, sirba gam hojjettee uummata kanaan geette. Sirbi hedduu. Sirba ana hojjette sirbi hedduu hojjette. Abbush waliin sirba gafurii hojjette. Abbush waliin sirba hojjette kan beeku. Sirbi lam sirbi ijoollee tokko yaa soollee ma. Abee sullee ana jalaqa. Kan. Kaburjiillee. Jaajiloollee na kenneef. Okay. Jaajilooyyuu. Deema giximi walalooleen ta'uu mata taate immoo namni sirreesse akkasii ajeechee hojjate dheerina. Haadhuunfaa heetiyoo. Haadhuunfaa hiyyaalleen haada gabraallee kan qalma daraka irratti tasliibanitti hojjedhu inni sirbi gabraa artiin dur hin jiruyyuu namni sirbi gabraa miidiyaa irraa baasee hojjetuyyuu hin jiru. Tokkolleen hin jiru. Akkuma arti Booranaa namni tokkolleen baasee hojjete ka gabraallee namni tokkoyyuu hin beekaniyyuu waan gabartii sirbi qabduun se'an waan gabartii aadaa qabduun se'an duri. Sulle sitti taa'e. Sunillee natti taa'e akkuma teennaa aadaa se'anni dhufee gam dubartiiti itti taa'e uummata agarsiisee ka gabraallee akkasuma itti taa'e agarsiisee haasawallee maanii abbushii waliin hojjedhe mul'ise amma hiyyaalleen hin jira jiillichi hin jira hormateen hin jira sirbi hormaati sirbi sangaadha Boorani afaan Oromoo waliigalaatiin sirbi hormaati ororiyyeen jira sirbi hedduun jira sirbi kan keessa agam kilippiin agam hojjette kilippiin lamaan calla uumni waan itti dhabee faqqar dabre sunu giddiin hojjedhe an duri istiidiyoo yeroo seenu sirbi jiillichaa kan hojjedheedha amma hiikiin hojjedha malee wanni itti amma gurrannaan kaantan hin arginu istiidiyoo maqabnasi istiidiyoo seenyaan taraan kiyya seeniidha dinqeesaa leenin jiru yoo seenidhaan wanni kaayyoo gurranna kaan inji bicinqaba nama fuudhaa jedhee iyya Mangga kau nak kita Quran nahan, nana kufra kukesede kan dia bau, wani kan mete media kese, wani ti warabu jera, ani beo, lain amme gididanya studio gididanya tim cambo tu, isat tu wani kun kauromoti, afan kauromoti tasa, lah yoya jadi cale sinje leo bete, di sini aja.
Ini semua karena tingkain jadi lola nam. Iya. Studio gue namin lola. Ini semua tingkain gitu kan jadi malo titi ya tangga promo tini gitu mana kau nampak dilenjise. Dilenjise. Kan itu kaya dan ferrafure asir ha. Ya cikaya dan. Algo akan untuk akan mungkin sudah. Akan itu jadi ni beku. Artinya, mereka sih warna galau kami makarane. Aye. Wah, aku tuh dasarnya ini, artis berkenaan dulu ni berhadi ada. Ani sir berkenaan gitu, kita baca, kalau cakap sedikit, kalbina betul lenjer. Kau tampil lah, kau turi khan jijiram ni, dan ini lela dia betul tu tu. Ammo kau nak kau khalega lah tu cerita. Dawat tu te nama sir berkenaan sir berjalan tu kau jadi. Audio le आता उसे पिछुआ और जाते जब मीडिया खेलने जरा ओबियन ने लेखने कलेंसर ने बुद्धू बोले जरा अम्मा खा kini pindah rumah ini war ila burra kawa kan sebeda satu sebeda sa arisan le iya hormate umar hila gesisa iya hormate iyo dahiya iya hormate udajuhora iya hormate jenidebe iya hormate kankane dunna iya hormate Iye hormati, iye hormati, manayatu gaba, iye hormati, partu badajitu, iye hormati, badasatu gaba, iye hormati, banato sisa, iye hormati, jalahuda, iye hormati, ribuatani, iye hormati, sire jalahuda, iye hormati, wamugore haso, iye hormati, cijo hafuda, iye hormati, iye hormati, oh badasan mana, badasan mana, dia nanek badasan loya mani, badasan mana, dia badasan lalu dia badapanin duta. Dia dan berjudul tangan leol mahagalan duta. Dia harfuna dan tercata bukti duta. Dia jernih rohasa indah musate duta. Khana daawwattoota akka isanitti gammada shakkiin qabnu sirba kana ammoo nama gamman dhagayyoo jiraate qar sirba jotta kan dhageeni sirbi takka garte jedhan mee asumaan viidiyoo xiqqoo tokko dura hojjadheen jira viidiyoo tallee daawwanne walitti dachaan